Samiin bahaa giddu galeessaa boqonnaa dhabem waraanni cimaan hammaachuun Israa'el aariidhaan deebii kennitus Puutiin halkan edaas misaa'ila Teel Aviv irratti roobsem. Lammiileen Israa'el guutuu Jerusalem giddu gala Israa'elii fi kutaalee West Bank keessa jiran beeksisa dhiibbaa haleellaa fageenya dheeraa kana akeekkachiisuudhaan gahaniiru. Israa'el amajjii 18 haleellaa ishee Gaazaa keessatti erga jalqabdee as misaa'ila Huutiin furguufame isaa 42ffaadha jedhameera. Israa'el qubsuma seeraan alaa haaraa 22 West Bank keessatti Yihuudootaaf akka ijaartu beeksiste. Tarkaanfiin kun karoora babal'ifannaa qubsuma seeraan alaa Israa'el West Bank keessatti ijaaraa jirtu keessatti isa guddaadha jedhameera. Waggoota kurnan hedduu keessatti Israa'el yeroo jalqabaaf babal'ifannaa guddaa kana ifa goote. Qubsumni aangoonni Filisxeem seeraan ala ta'uu ibsanii fi kan Israa'el seera qabeessa jechuuf falmattu kun madda walitti bu'iinsa Filisxeemii fi Israa'el gidduutti waggootaaf dhiiga dhangalaasaa jirudha. Samiin bahaa giddu galeessaa boqonnaa dhabem waraanni cimaan hammaachuun Israa'el aariidhaan deebii kennitus Huutiin halkan edaas misaa'ila Teel Aviv irratti roobsem. Wallabdee naannoo kana hammaatee itti fufeen samiin giddu galeessaa Israa'el irratti hammaate. Caamsaa 29 bara 2025 galgala Israa'eliin akeekkachiisa balaa magaalota Israa'el hedduu lubbuu baraaruuf iyyaa ture. Humni ittisaa Israa'el misaa'ila baalaastikii finciltoota Huutii Yaman irraa furguufame addaan kutuu beeksisem. Kunis rakkoo gadi fagoo ta'e keessatti boqonnaa biraa ta'eera. Dhiibbaan isaa lammiileen Israa'el guutuu Jerusalem giddu gala Israa'elii fi kutaalee West Bank keessa jiran beeksisa dhiibbaa haleellaa fageenya dheeraa kana akeekkachiisu argataniiru. Israa'el amajjii 18 haleellaa ishee Gaazaa erga eegaltee booda misaa'ila Huutiin furguufame isaa 44ffaa ture jedhame. Haa ta'u malee misaa'illi kun isa jalqabaan turre. Guyyaa tokko dura caamsaa 28 Huutiin misaa'ila baalaastikii Ansarallaa jedhamuun beekamu lama gara Israa'elitti dhukaasuun Falasxiinota Gaazaa keessa jiran waliin mormii fi gamtaa agarsiise. Misaa'ilonni kun addaan citaniiru jedhamus Huutiin duubatti hin deebine. Israa'el Huutii haloo ba'uuf haleellaa qilleensaa cimaa 4 buufata xiyyaara idil addunyaa sanaa rukutte. Xiyyaara siivilii isa dhumaa daandii qilleensaa Yamanii hafe xiyyaara hujjaajjota haajjii geejjibuuf qophaa'aa ture barbadeessite. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis akka jedhanitti kun ergaa ifa ta'eedha. Namni Israa'el irratti dhukaase gatii guddaa kaffala jedhe. Haleellaan Israa'el kun uummata nagaa irratti rukuttaa nagaa irrattis rukuttaadha jedhame. Buufanni xiyyaaraa kun yeroo tokkotti lammiilee Yaman hedduu kunuunsa fayyaa barbaadaniif yookiin sababa amantiitiin imalaniif sarara jireenyaa isa dhumaa ture jedhame. Amma garuu diigamee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haleellaa kana balaaleffachuun haleellaan bu'uuraalee misoomaa siivilii irratti raawwatamu fudhataman qabu. Akkasumas uummata daranuu waraanan waggootaaf rakkachaa jiruuf gaaga'ama guddaa akka qabu akeekkachiiseera. Dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Steefan Duuriich akka jedhanitti haleellaan kun lammiilee Yaman mala murteessaa biyyattii gadhiisuuf gargaaran dhorka waan ta'eef fudhataman qabu jedhe. Haalli kun sa'aatiidhaan daran hammaataa dhufeera. Hoogganaan Huutii jabinaan deebii kenne. Deebii cimaa kennaniin hoogganaan Huutii Abdul Maalik Al-Huutii akkas jechuun labseera. Weerarri Israa'el ammamiyyuu ta'uu danda'a. Ejjennoo uummanni keenya Falasxiin deeggaruu irratti dhiibbaa hin geessisu. Diinni Israa'el dhaabbilee siivilii haleeluudhaan ofirraa ittisuuf yaalaa jira. Nuti garuu hin sodaannu jedhe. Naannoo ibiddaan marfame kanatti Huutiin qaama Iraan Axis of Resistance jedhamu Hamaas fi Hizbollaa waliin ta'uun naannoo Yaman uummanni parsantaa 60 ol jiraatu to'atu. Waxabajjii bara 2023 irraa eegalem Israa'el qofa osoo hin taane dooniiwwan daldala galaana diimaa keessa jiran rukutanii daldalli naannichaa akka dhaabbatu taasiseera. Deebii kanaaf Israa'elii fi Ameerikaan illee haleellaa qilleensaa haloo ba'uu jalqabanii ture. Marsaan jeequmsaa garuu guddachuu qofa ta'e. Ergamaan addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Yamanitti dhiyeenya kana marii dippiloomaasii Oomaan keessatti taasisaa ture xumuruun dhukaasa bal'aan akka dhaabbatuuf hojjettoonni gargaarsa namoomaa hidhaman akka gadhiifaman gaafataniiru. Haa ta'u malee misaa'illi balali'uu itti fufuu fi buufanni xiyyaaraa gubachuu isaatiin nageenyi waan fagoo fakkaata. Taateewwan caamsaa 28 fi 29 dhugaa haaraa sodaachisaa agarsiisu jedhame.
Wallabdeen kun kana booda Gaazaa qofa irratti kan daangeffame miti. Sanaa irraa haga Teel Aviv naannoon kun qarqara dhaabbatee jira. Huutiin ija jabinaa fi haleellaa boqonnaa hin qabne taasisaa kan jiru yoo ta'u, Israa'el dura dhaabbachuu isaatiin akka gootatti jajamaa jira. Israa'el hirriba dhabdeetti. Samiin kana booda nageenya hin qabu. Addunyaanis hafuura ishee qabattee ilaalti. Kuni kanumaan osoo jiru Israa'el qubsuma seeraan alaa haaraa 22 West Bank keessatti Yihuudootaaf akka ijaartu beeksiste. Tarkaanfiin kun karoora babal'ifannaa qubsuma seeraan alaa Israa'el West Bank keessatti adeemsisaa jirtu keessaa isa guddaadha jedhameera. Waggoota kurnan hedduu keessatti Israa'el yeroo jalqabaaf babal'ifannaa guddaa akkanaa ibsite. Haga yoonatti manneen seeraan alaa ijaaraman seera haaraa Israa'eliin mirkanaa'aniiru. Kana booda ammoo kan duraanii caalaa akka babal'isan ministeerri ittisaa Israa'el Kaatsii fi ministeerri maallaqaa Bezaleel Smotrich waliin ta'uun ibsaniiru. Qubsumni aangawoonni Filisxeem seeraan ala ta'uu ibsanii fi kan Israa'el seera qabeessa jechuuf falmattu kun madda walitti bu'iinsa Filisxeemii fi Israa'el gidduutti waggootaaf dhiiga dhangalaasaa jirudha. Kaatis akka jedhutti adeemsi kun Filisxeem akka biyya hin taane ittisuuf kan karoorfamedha jechuun Israa'el akka sodaa guddaatti kan ilaaltu keessaa inni ijoon Filisxeem biyya of dandeesse taatee ollaa isheetti hundaa'udha. Kuni ta'ee argurra Israa'el lafarraa baduu filatti jedhama. Aangawoonni Filisxeem ammoo tarkaanfiin Israa'el kun dhibdee jiru daran kan ammeessudha jechuun akeekkachiisaniiru. Jarmiyaan qubsuma seeraan alaa Israa'el dura dhaabbachuun beekamu Peace Now jedhamu. Karoorri qubsuma babal'ifannaa Israa'el amma ibsite waggoota 30 darban keessatti isa akkaan guddaadha jedhe. Kunis haala nama ajaa'ibuun teessuma West Bank guutumatti kan geeddaruuf rakkoo hamaa kan biraa bu'uura kan kaa'u jechuun yaaddoo qabu ibse. Erga waraanni baha giddu galeessaa bara 1967 xumurame as Israa'el qubsuma seeraan alaa 160 kan Yihuudoota 700 jiraachisu West Bank fi baha Jerusalem keessatti ijaartee jirti. Odeeffannoo kana qopheessuun maddeen idil addunyaa kanneen akka Israa'el Times, BBC, Al Jazeera, Jerusalem Post fi Tehran Times fayyadamneerra. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf subscribe, like, share gochuun dagatinaa jechuun odeeffannoo biraa qabannee haga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin argin jechuun asumaan nagaadhaan mannam.